Siamo seco d'amico, ti mavia fagiuari, da donna la damaka. Siamo seco d'amico, kanakam jala taniti, garami rapatalata. Asino la finga di sake kana, ujaingo dunya ruma ke kana. Asino la finga. Ananya to giftiko. Namaskar garu dawde. Ana kanan jego. Oji fitter madak shubha jirta mo kamte warta kude. Beta haji hundu ma fitejira. Akazu ani liyo jinnat baayate gas gargarun dandeenya. Ani mo tanamana. Julenu me. Hinnu sifati bilbila na biteti. Ega ani waan barbaachisu hunda waan ayyaana barbaachisu bira waan tokko hir'isee amma ta'u goone isaaf immoo ilma keenya qarshii waan barbaachisu raambiseera gaa waan majruun gammachuu dadha. Inshallah beekati. Yaa beekati. Malee maala qaba gooftaa. Maarre anis malee maala qaba. Lakka gootu waa kanaaf barana barumsa isaatiin akka cimuu fi waan barbaachisu guutuu fi qabna. Boori sana kan bakka guddaa kan nu gargaaru biyyaaf illee bu'aa kan buusu. Kanaafuu sarratti waan barbaadu gochuu qabna jedhan isaaf qarshii kaa'ee. Mucaan keenya wanna rakkate nu simeera. Macaafa adda addaa hin qabu. Deebii raawwadhu immoo kompiitaraan qabu. Dhuguma. Waan kana ta'eef kana hundi hinnaaf mucaa keenya. Maarree cimaan akka cimuuf akka ijoollee abbaa gabbisaa kana fa'a. Maatii isaatiif bor waan guddaa hojjeta biyyaafis waan bu'aa guddaa buusa kanaafuu har'a irratti waan barbaachisaa gochuu qabna ayyaanni yeroo kanas jira maal jettoo qabeessa. Bara abbaa gabbisaa jennaan haatutti gabbisaa ennaa shukkuttuma illee bitachuu gabaadhe konkolaataadhaan geessan ijoollee ishii akkana hundaan ga'e jechuudha. Maarree cimaan ilmi keenyatti bakka isaanii akkasuma ta'a. Nu gargaaru waan guddaadha. Dhuguman siin jedhe akkasuma. Cimaadhaam. Jajjabeessuudha akka kanaaf cina dhaabbachuun barbaachisaadha. Ciminallee natti ba'e mucaan. Akka natti ba'e waanuma xinnoo barreessite waan dubbiftuuf natti ba'e jettee obboonta natti ba'e abbaataa. An dubbistu sanuufi anatu dubbisa malee situ dubbisa. Waraqatuma adda addaa illee bakka yoo barreessanii sitti kennani. Kan nama ajjeesullee yoo ta'u baattee dhuftee raawwatan maaloo naa dubbisi naan jettaa matiisaa dandeessaa. Afaan kee qabadhu gaa. Maali kun ani yeroo nabe daa'imummaa koorraa jalqabee maatii kunuunsu hojii hojjechuu waan ta'eef yeroo dhabeeti malee kan yeroo adda. Yeroo maaltu jala hanqateeroo. Maal akka wajjin maal hojjennaa mati. Wajjiniin hojjennaa mati. Yeroo dhabe yeroon si kunuunsu jechuu kootiif yeroon si kunuunsu nama giiftii koo. Akka baga nagaan dhufte. Lagi Omar kau anu nangesa be. Kai kamalo, kai mali. Lagi mana ta arne na yana ukana obashi kada tawa turte amma garma gola galeta inna nuna sirresu. Jara ga dubartiin keessummaan qabdee duuti. Mana duuti asmat na darga kummaa sana waan fidee fakkaata. Waan jaalladha. Amma waan guddaa gootee waan garaa kee jiru guyyaa ayyaanaatti baattee natu sii dubbisa natu maal sibiidha jettee akkanatti uftuuta. Waan ma jiruun dubbadhe waan hin jirre maaliif? Egaan immoo sitan agarsiisa. Maal akka agarsiisa? Borirraa jalqabee mana barnootaa galee yoon si caaluu baatu maal jedhan ani. Anillee itti fufa. Atumoo kana booda itti hin fuftu. Itti fufuun qabdu siin jedhu. Dhiisi mee amma. Gooftaa koo baga nagaan dhufte baga. Imaan kiyya dhufe. Mee waan nyaatamu fidi dafi. Laali kaamu jaana natti beelaa. Waan nyaatamu fidi ayyaana miti. Nyaata malee dura yaaduu baamu nyaata. Waan isin barbaadu waan nyaatamu nyaatee bisu waan ta'eef. Akkamii barnoonni maalirra jirta ree akkamii jabaata.
barnoonni gaafii maalii qabaare yeroo ammaa sila sirriitti qayyabannee qophaa'ee jira waaqa faana kan ila waanuma jiru kitaaba adda addaa bakkan hin barbaanneen argannes jiru waa hunda ishee dubbisee isa qofaa miti baabba kan kunaan illee jira intarneetii irraa akkatti gadi yaase maal gadi yaase buusee intarneetii irraa buusee waan dubbifamu qamaatti waan tokko tokko akkasii dubbisee sirriitti qophaa'ee jira amma yeroo ammaa egaa nuti waan barbaachisu si guutaa jirra qarshii barbaachisu asif barnoota keetiin cimuu qabdi bakka guddaa biyyaafis haati keetiifis lammii keetiifis bu'aa guddaa buusuu qabda. Akkuma abbaan kee jedhee deebiitoo macaafa adda addaa kan ittiin bitatu koompiitaras kan ittiin bitatu hundumaatii qopheesse abbaan kee. Koompiitar nan barbaachisu warbe anaaf kan na barbaachisu amma shaanqaadhaan qabadhaa kan deemuuf iyyuu kan na barbaachisu yeroo ammaa maal ta'e laaptooppii. Laaptooppiidha akka barbaadeettan fuudhee deemee bakka argadhee intarneet kaafee keessa galee maaloo keessa galee irraa yaasu irraa. Rakkoon bitata waan ta'eef qarshiinsii kaameera uffatas immoo safara adduuti bitatu qarshiinsii kaayeera. Dhuguma siin jedhu. Xinnoo shiikinoo amma kan na rakkisaa ijoolleen baay'ee na rakkisaa jiru amma. Ani alabbaa isaanii hojjisiiftaa sirraa hojjannaa naannoo achisiiftaa na jaali garuu akkatti dadhabe halkanii guyyaatti dadhabe ijoollee kanatti agarsiisee ijoolleen akka dabartuun godhu ta'a. Kana malee rakkoo wanti biraan jiru. Sirri. Maal jettan amma barana miti kan fudhatu. Maatirikii jedhama. Qormaa dhabee yeeleessaa. Barana biratti miti. Ministeera Soojjaatiin maatirikii fudhachuun jiraayi. Maal? Ija koo dura. Maal fudhachuu? Kutaa saddeet osoo hin darbin waa'ee maatirikii kutaa kudhanii haasa'an. Mucaan keessan har'ayyuu kan inni barachaa jiru waa'ee mana jimaa mana shishaa dhugaatii kana malee kutaa saddeet iyyuu hin baane ammaadhaatti kan maatirikii fudhatu dhiisiti. Yemmuu asii geeme kutaa saddeet hin turre. Har'a achuma jira bakkuma dhaabate jira. Gurbaan sitti abdadhuumoo ati har'aa jalqabdee maatii kana keessaa qoodan qabu. Baay'inarraa siin jedheera baay'inarraa. Ijji kootu naani. Manaa baasuun furmaatan ta'u. Akkama ta'uree intala koo. Abbaa. Reenfa firaa sagal garagalchuu jedhan. Eeyyen akkuma ishiin jette quba ofii ajaa'ee jedhanii muranii ofirraa hin gatanii. Kanaaf carraan tokko haa kennamuufi misiliin jechaa jira. Ol jedhi kanuma asirratti. Ol jedhi jarraa fi Bochi? Ani kan isinitti miifne akka gaddisanii otoo hin ta'in inni gara daandii qajeelaas akka deebi'uuf malee ayyaana waggaadhaan akka gaddinuufi. Ishoo. Egaa gaa'e ayyaana waggaadha waan jiru waan manatti qophaa'e ollaan illee waan dhufaa jiruufu mee haa nyaannu yaa jarana mee dhiisii asillee waan na hundumaame. Haa ta'u kottaa mee ijoollee. Jedhaa kottaa haa ta'u maal goona. Gurbaa naannoo aduu barbaadde maa daggafanii kenniti kootu dhiifama na gaafadha naanis. Ana nyaata giiftii ko nyaati gargaaru dhabde. Ani kanan jedhu hojii fixeen mata shubbisaa jirta moo akkamitti waarsaa kun? Fixee hojii hundumaa fixee jira. Akkasii anillee hojiin natti baay'atee gaasi gargaaruu hin dandeenye anis immoo sitti namana. Ijoolleen nuti hin dhufti faajjirtii bilbila dhaabisiiseeti. egaa anis waan barbaachisu hunda waan ayyaana barbaachisu irra
waan tokko hir'isee amma ta'u goone isaaf immoo ilma keenya qarshii waan barbaachisu raambiseera gaa waan ma jiruun gammachuu dadha. Yaa beekaati. Yaa beekaati. Malee maalan qaba gooftaa. Maarree anis malee maalan qaba. Lakka gootu waa kanaaf barana barumsa isaatiin akka cimuuf waan barbaachisu guutuu fi qabna. Boori sana kan bakka guddaa kan nu gargaaru. Itti fufuun qabdin siin jedhe. Dhiisime amma. Gooftaa koo bakka nagaan dhufte bakka. Cimaan kiyya dhufe. Cimaan kiyya dhufe. Mee waan nyaatamu fidi dafu. Laali kaamu jaana natti beelaan. Waan nyaatamu fi fayyaa namitu. Nyaata malee dura yaaduu baamu nyaata. Nyaata waan itti barbaadu waan nyaatamu nyaatee bisu waan ta'eef. Akkamii barnoonni maalirra jirtare akkamii jabaata. Barnoonni gaafii maalii qabaare yeroo ammaa sila sirriitti qayyabatee qophaa'ee jira waaqa faana kan. Ila waanuma jiru kitaaba adda addaa nyaata bakka hin barbaanneen argannes jiru waa hunda ishee dubbisee isa qofaa miti baabba. Kan bunaan illee jira intarneetii irraa akkasi gadi yaase. Maal gadi yaase? Buusee intarneetii irraa buusee waan dubbifamu qamaatti waan tokko tokko. Akkasii. Dubbisee sirriitti qophaa'ee jira amma yeroo ammaa. Egaa nuti waan barbaachisu si guutaa jirra qarshii barbaachisu asi barnoota keetiin cimuu qabdi bakka guddaa biyyaafis haati keetiifis lammii keetiifis bu'aa guddaa buusuu qabda. Biyyaafis illee bu'aa kan buusu kanaafuu sarratti waan barbaachisu gochuu qabna jedheetan isaaf qarshii kaa'ee. Mucaan keenya wanna rakkatee nu simeera. Macaafa adda addaa hin qabu. Deebii raawwadhu immoo kompiitaraan qabu. Dhuguma. Waan kana ta'eef kana hundi kitaab mucaa keenya. Maarree cimaan akka cimuuf akka ijoollee abbaa gabbisaa kana fa'a. Barbaachisaa maatii isaatiif bor waan guddaa hojjeta biyyaafis waan bu'aa guddaa buusa. Kanaafuu har'a irratti waan barbaachisaa gochuu qabna. Ayyaanni yeroo kan jira maal gochuu qabeessa. Warra abbaa gabbisaa jennaan haatutti gabbisaa. Ennaa shukkurtu mallee bitachuu gabaadhe konkolaataadhaan geessan ijoollee ishii akkana hundaan ga'e jechuudha. Maarree cimaa dhalli keenyatti bakka isaanii akkasuma ta'a. Nu gargaaru waan guddaadha. Dhuguman siin jedhe akkasuma. Cimaadhaam. Cimaa. Jajjabeessuudha akka kanaaf. Cina dhaabbachuun barbaachisaadha. Ciminallee natti ba'e mucaan. Akka natti ba'e waanuma xinnoo barreessite waan dubbistu natti ba'e jette obboonta natti ba'e abbaasaa. Afanti an dubbistu sanuuni anatu dubbisa malee situ dubbisa. Waraqatuma adda addaa illee bakka yoo barreessanii sitti kennani kan nama ajjeesullee yoo ta'u booddee dhuftee raawwatan maaloo naa dubbisi naan jettaa matiisaa dandeessaare. Afaan kee qabadhu gaa. Maal kun ani yeroo nabe daa'imummaa koorraa jalqabee maatii kunuunsu hojii hojjechuu waan ta'eef yeroo dhabeeti malee kun yeroo adda. Yeroo maati jala akka seeroo. Maal akka wajjin maal hojjennaa mati. Wajjiniin hojjennaa mati. Yeroo dhabe yeroon si kunuunsu jechuu kootiif yeroon si kunuunsu nama giiftii koo. Baga nagaan dhufte. Lagi omar ko anu nangeessa be Ay kamalo hatay mali laki malanta arme na yana gala qobashi kada dawa turte amma garma gola galeta inna nuna sirreessa jaraga dubartiin keessummaan qabdee duuti kana dite asmat na darga kumma sana waan fitte bakka waan jaallanna amma waan guddaa gootee waan garaa kee jiru guyyaa ayyaanaatti baastee natu sii dubbisa natu maasii jette akkanatti turte. Waan ma jiru dubbatte waan jirre maaliif? Egaan immoo sitan agarsiisa. Maal akka agarsiisa? Boonirraa jalqabee mana barnootaa galee yoon si caaluu baatu maal jedhan anillee itti fufa. Atumoo kana booda itti hin fuftu. Itti fayyadee deebiitoo macaafa adda addaa kan ittiin bitatu kompiitaras kan ittiin bitatu hundumaafii qopheesse abbaan kee. Kompiitar nan barbaachisu warbe. Anaaf kan na barbaachisu amma shaanxaadhaan qabadhaa kan deemuuf iyyuu kan na barbaachisu yeroo ammaa maal seete laaptooppii.
Laaptooppiidha. Akka barbaadeettan fuudhee deemee bakka argadhee intarneet kaafee keessa galee maaloo keessa galee irraa yaasu irraa. Rakkoon jiru. Rakkoon bitata waan ta'eef qarshiitii kaameera. Uffatas immoo safaradduuti bitatu qarshiitii kaayeera. Dhuguma siin jedhu. Xinnoo shiikinoo amma kan rakkisaa ijoolleen baay'ee na rakkisaa jiru amma. Ala baasaanis hojjisiiftaa sirraa hojjannaa naannoo achisiiftaa nagaanii garuu akkatti dadhabe halkanii guyyaatti dadhabe ijoollee kanatti agarsiisee ijoolleen akka dabartuun godhu ta'a. Kana malee rakkoo wanti biraan jiru. Sirri agarsiisi sirri. Maal jettan amma barana miti kan fudhatu. Maatirikii jedhama. Qormaa dhabee jedhama. Barana fudhatta miti. Ministeera osoo agarsiin maatirikii fudhachuun jiraayi. Maal? Ija koo duraa. Maal fudhachuu? Kutaa saddeet osoo hin darbin waa'ee maatirikii kutaa kudhanii haa ta'an. Mucaan keessan har'ayyuu kan